Okay, 1.2 chemical equation. What does it mean chemical equation? Chemical equation is one nitty. Tokkoon galaaluta chemical equation. But sanduratti kana beekuu qabdan barattoota kana yeroo hundaa jechuudha beekuu qabdan eega maal fixan booda sectionii 1.2 tana gaafa fixan booda kana beekuu qabdan jechuudha dirqama beekuu qabdan isiniin jira. Maaliif jennaan haalaan barbaachisaadha jechuudha tana beekuun tana gaafa fixee eega kana discuss goote eega baratee fixee booda sectionii 1.2 tana isaan kana define godhuu yaaluu qabdan jechuudha. Define godhuu yaaluu yoo isinitti hardi ta'e immoo sanboodii itti deebitanii ammallee itti deebitanii wanni godhuu dandeessanii jechuudha. Dubbistanii sanbooda yookaan dhaggeeffatanii jechuudha. Viidiyoon kan isin ifa haa ta'uu baatu yoo haa ta'u ta'e yaada kaasuu dandeessanii. Don't be economical to give me a comment ma kana ifin qusatina jechuudha. Gaafii gaafachuus akkasumallee comment godhuu yaada qabdan. Any idea whether it's negative or positive. I want to see it positive as negative as though argum berbeda jechuudha. Saniif commentis yaadas kana yaada jajjabinaas haa ta'us hundaa'u kanuudhaaf ifin qusatinaadha jechuudha. Kana dhaamsa kooti. Let us move on. Explain the kana eega fitte booda jechuudha. At the end of this section ja eega sectionii kana fitte booda ja studentii barattoonni maal beekuu qaba will be able to maal godhu explain convention used to write chemical equation. Haalaan ibsuu qaba jira conventionii eenyuti kan used to write chemical equation kana barreessuu haalaan ibsuu qabanii jechuudha. Right akkasuma write chemical equation of varieties of chemical reaction hedduu jira gaafa ganaa barachuu yaanu kana keessa jechuudha. Kana booda saniifuu variety isaanii jechuudha. Heddumminni isaanii san garaagarummaa difference isaanii akkasumatti heddumminna yookaan bal'inna isaanii saniis tokkoon kan ibsatan ta'uu qaba. Barattoonni eegaa sectionii 1.2 tana fixe booda jechuudha. Balance chemical equation using fayyadamtee balance chemical equation fayyadamtee maal balance chemical equation maal fayyadamte balance godhuudhaaf isaan amala meeqa fayyadamte jaa amala galta 3 sadeen kana jechuudha. Kamii tokko inspection method jechuun kan yaadan kanuma keessanii akkasumatti illee list common multiple kennuun LCM ina jechuudha. Hawaxaa jechuudha. Eramaa walii xiqqichaa haajaamu jechuudha. Afaan Oromoo methods algebraic method kayyoo tokkoon kan laallu ta'a. Gaafa tokko laallee booda hundaa'uun ilaalla kana don't worry you will get it well man. Okay. Activities eega isinii ibsa booda yoo wajjin dalagne irra natti tola. Amma qophatti osoo hin ibsin ifumaa dalagurra saniifuu eega sectionii kana finnee booda jechuudha. Kan wajjin dalagnu ta'a. Sanaafuu hin cinqamina jechuudha. Qaama qalbiidhaan akkana hordoftanii isin gaafadha. A chemical equation is shorthand. Chemical equation is a shorthand representation of an actual chemical reaction in terms of chemical symbol and formula. Chemical equation kun maali karaa gabaabaa jechuudha. Shorthand representation karaa gabaabaadhaan bakka buusu of actual chemical reaction dhugaa ka ta'e jechuudha. Wal nyaatiinsa keemikaalaa dhugaa ta'e san in terms of chemical symboliidhaan bakka maal bakka buune akka keemikaalii ta'e garuu simboolii yoo ta'u mallattoodhaan bakka buufne inda formulaadhaan akkasumatti illee bakka buufne karaa gabaabaadhaan gaafa barreessinu chemical equation jennaan jedhe. Chemical equation jechuun shorthand representation of actual chemical reaction in terms of chemical symbol in the formula. Chemical symbol fi formula fayyadamee karaa shorthand karaa gabaabaadhaan kan chemical reaction ittiin barreessinu we call it chemical equation. Chemical equation is shorthand representation of actual chemical in terms of chemical symbol and the formulas fayyadamne jechuudha. Chemical symbol and formula fayyadamne karaa gabaabaadhaan chemical equation chemical reaction isan laba keenya we call it chemical equation. Shorthand representation of chemical reaction we call it chemical equation. Karaa gabaabaadhaan hoggaa ibsinu chemical
reaction chemical symbol fi formula fayyadamnee chemical equation uumnaa jechuudha. Chemical equation shorthand karaa gabaabaa chemical reaction sana ittiin ibsinu maal fayyadamnee chemical symbol mallattoolee fayyadamnee jechuudha. Akkasumatti formulaas fayyadamnee kan ittiin lafa keenyu ta'a jechuudha karaa gabaabaadhaan. Okay, in a chemical equation is the starting substance ka substance yookaan wanni nuti jalqabnu san jechuudha. Ka jalqabnu san maal jennee yaamna reactant jennee yaamna jee. Ka jalqabaa gaafa walitti naqnu jechuudha. Gaafa wal nyaachisuudhaaf eegalu yaanu san we call it reactant jennaan jee. Garuu immoo eega waan haarii uumamu booda the new substance produced are known as product jennee yaamna jee. Gaafa neon tokko wanni haariin tokko uumamte jechuudha. Sababa reactionii san wal nyaatatti san gaggeeffameef jecha jechuudha. Wanni haariin san gaafa uumamte waan haarii sana immoo product jennee yaamna jee. Product jechuun firii argame san jechuudha. Firii wal nyaatiin san argamee jechuudha. Okay, in a chemical equation keessatti reactants are written in the left side and the product on the right sides of the equation. Asirratti maal jaa reactantii chemical equation keessatti in chemical equation keessatti reactantiin barreeffamu eessatti karaa gama bitaatiin barreeffama jira. Eenyu reactantiin garuu productiin ammoo karaa gama harka bitaatiin jechuudha. Harka mirgaatiin barreeffama jechuudha. Gama mirgaatiin. Yaadaan bakka isin akkam jettanii fudhattanii karaa gabaabaa akka isin galuudhaaf isin rakkisne karaa harka bitaatiin jaa qabadda. Side jaabinni in the right hand jaan bakka side tan yoo feetan. Ni dandeessan maaliif jennaan easy to understand karaa san hubachuudhaaf salphaadha naaf fakkaata. Saayidii yoo ta'an gama mirgaa gama bitaa jettanii yoo feetanis karaa kanaanis qabachuu dandeessanii karaa harka bitaatiin jechuu dandeessanii karaa yookaan immoo gama harka bitaatiin kan barreeffamu eenyu gama harka bitaatiin kan barreeffamu gama harka bitaatiin jaa barreeffadhaa takkaayis akkam left hand side jaan left hand side yoo ta'anii dandeessan kun gama bitaatiin jeemi left side yookaan jennu gama bitaatiin jechuudha. Productiin ammoo right side gama mirgaatiin. Ogaa jennu karaa gama left hand side bakka tana left hand yoo gajitan amma left hand side yoo ta'an karaa gara harka bitaatiin kajootti has meaning jeen yaada karaa saniin sochii dandeessanii yoo isiniif galuudhaaf isin rakkisu yoo qabu easy to remember and also understand it well karaa gabaabaadhaan hubachuu fi akkasumallee yaadachuudhaaf isin gargaara yaada left hand side yoo ta'anis ni dandeessan bakka tana hand kajoo itti dabalatanii akka isin yaalaa hin banne qabachuu ni dandeessan jeen isiniif hawaa kana karaa saniin hold yoo jabeeffatanii qabatanii isiniif dhaama jechuudha. Left side gama bitaatiin kabarreessinu reactant jira gama mirgaatiin kabarreeffamu product jira jechuudha yookaan firii teenya kan inni jechuudha. Okay, an arrow is represent isaan lameen kana kan baasu yookaan arrow is between reactant and the product jira. Arrow yookaan wanni kun maaliif maal gidduu jira jechuudha. Product fi reactant gidduu jira jechuudha. Product fi reactant gidduu kan jiru kan arrow dha jechuudha. It's placed between two sides. To indicate the transformation of reactant into product. Maal agarsiisa jaa ogaa eenyu jijjiiramu reactantiin kun karaa product gaafa jijjiiramu wal nyaatee gaafa product jijjiiramu transformation gaafa dabru jechuudha. Transformation of reactant into product kato isa agarsiisa. Fakkeenyaaf gaa'ii ni yookaan transformation jechuun isin ibsuudhaaf fakkeenyaaf bishaan tokko jira yoo ta'e bishaan jira jennu as fakkeenyaaf aaroo jennu kana tuubboo wayii takkaa'u wanna bishaan keessa yaa'u tokko jettanii fudhattan is easy to you jee yaada salphaadha isiniif jee yaada saniifuu asirraa asitti yaa'aa jechuudha. Asitti asirraa ka'eetini asii yaa'a isin tun jidduu isaanii tana jirti jechuudha. Jidduu reaction product egaa asirraa dhufee asitti dhufe booda fakkeenya as keessa wayii jira jennu. As keessa fakkeenyaaf amma sukkaraa jira jennu. Takkaa'u as keessa wanni biraatu jira jennu elementoota jechuun wal nyaadhamee yookaan compoundii uumamee jiru tokko amma tuubboo san keessa jira jennu fakkeenyaaf. Asitti ammoo wacharii jira jennu. Asa fakkeenyaaf amma asiiduma jaaba karaa gabaa asiidii yoo as jiraatte asiidii yoo as keessa jiraatte jechuudha tuubboo sana keessa bifa saniin akka qabattan jeete
garuu actually yookaan realiin isaa akkasii miti garuu akka isin galuuf jeete asirra akka yaa transformation kan yoo kana jecha hiikaa meaning isaa bareedaa bifa hubachuu yookaan salphaadha isin jaaduun isin ibsu barbaade. Ammoo realiin inni reactantii asirra gaggeeffama. Reactantii asitti wal nyaadhame kun wal nyaata kun asitti product uumaa jechuudha. Reactantiin kun gaafa akkanatti irraa as dhufaa deemu akkanatti jechuudha asirraa reactantiin kun asitti as dhufaa deema. Garuu reactantii asitti hirrachaa deema. Asitti productiin guddachaa deema. Zeeroo irraa ka'eetiin ol guddachaa deema jechuudha. Yoo reversible reaction and irreversible reaction jechuudha. Reactionii irra deddeebi'uu deebi'uu danda'u fi deebi'uu hin dandeenye. If duba deebi'uu danda'u fi if duba deebi'uu hin dandeenye jira. Isaanis olitti ilaallu ta'a. Saniifuu waan isa rakkisuun qabu jechuudha. Asitti kun reactantiin kun asitti amma fakkeenyaaf waraqaa yoo jiraate waraqaan ni gubna. Waraqaan gubatteetu amma fakkeenyaaf daaraa ashooqaa daaraa kaa'annu kana asitti bifa kanaan kan uumamte hayannu fakkeenyaaf. Gaafa isaan jechuudha amma wal nyaatessi gaggeeffamee jira. Na hubattanii wal nyaatessi gaggeeffamee jira amma waraqaa gubnu yookaan xalayaa gubnu jechuudha. Daaraa san product jennee qabanna. Waraqaan ta duraanii san ni jirti dhumtee asitti reactantii akka reactantii qabachaa turre waraqaan san asirraa asitti dhumtee jechuudha. Product taatee jechuudha. Yookaan ta firii teenya taatee jechuudha. Tiin na hubattanii jirtan jee yaada. Kun tubboo wayiiti yaadaan tubboo wayiiti asiin asii yaasaa yaa obaddaadha. Productiin is increase reaction is decrease. Akka reactantii irraa asitti dhufuuf jechuudha. Haalli immoo itti uumama yookaan ittiin reactantii san yookaan wal nyaatessi kun itti uumamu function irratti hundaa'a. Akkasumatti illee conditionii irratti hundaa'a. Conditionii isaan qaban jechuudha temperature qabaa jennuun isaan irratti hundaa'a. Haalota ammaa isa irratti yookaan nature of reactant irratti isin hundaa'a. Turmaata yeroo isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma aannan tokko yoo wanni aannan tokko itti barbaade guyyaa 3 yoo xiqqaate kan itti fudhatu ta'a. I guess akkasuma fakkaata. Ammoo immediately yookaan suddenly quickly haa ga'u jechuudha yookaan rapidly saffisaan yookaan yeroo xiqqoo takkatti haa ga'us jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma daanda'uun guyyaa 2 daanda'uun ayiraniidha jechuudha. Guyyaa 2 4 5 hagas 6 illee ni fudhata jennaadha jechuudha. Jiidhaa fi oksijiinii hanga argatu jechuudha. Akkasii gaafa ol nyaatu san booda daanda'uun ayiranii akkasitti uumamti. Kunis turmaanni yeroo isaanii it's different depends on reactants nature and the condition. Condition isaan jiru isaan qabanii fi akkasumatti illee uumama isaanii jechuudha. Uumama reactantii yookaan walitti naqamu yookaan nyaachisuudhaaf deeman isaan kan jalqabaa isarchii kennuun kana kan jalqabaa kana irratti hundaa'a jechuudha. Haalli turmaanni ittiin productiin ittiin uumamu jechuudha. 1.2 Okay, 1.2.1 is writing chemical equation. In writing chemical equation, instead of using words, word fayyadamurra yookaan jecha fayyadamurra chemical symbol and the formula are used to represent the reaction dha. Jecha fayyadamurra maal fayyadamudha? Chemical symbol fi chemical symbol and the formula are used to represent the reaction kan bakka bu'u jechuudha. Ati bakka bu'uuf itti fayyadamudha jechuudha. Used to jechuun used to jechuun kan itti fayyadamu jechuudha. Used to amma fakkeenyaaf asatti amma ingiliffaa keessatti jechuudha. Are used to kan jennuun kun amma hoggaa habitii yookaan ittiin fayyadama durirraa kaasee jechuudha. Chemical reaction kun uumameerraa kaasee ilaa amma itti fayyadamaa jirus itti fayyadamuu taa'us illee na hubattanii used to ta'etu gaafa yoom yoo jiraate gaafa verbii tanaa hojii jiraate jechuudha. Are is am warreen nu kanaan jechuudha. Kanaa wajjin gaafa jiraattu jechuudha. Are used to is used to am used to kan nu kanaan habitii isaa kana jechuudha. Silaa ammoo used to tana qofa ta'e na hubattanii jirtan jeen abdaddaa. Let me verb to be are is and am kayo represent for this verb to be called in the present form.
In the past form, we call it was and were. Was fi were jijjiiramte jechuudha. Verb to be ta'innu tana wajjin gaafa jiraatte used tuun tun san bakka buute jechuudha. Verb to be dha wajjin gaafa jiraatte. Pay attention, hold it tight. Don't forget this. Ammoo used to tana qofa yoo taate used to san qofa yoo taate maal inni ture? Used to tana qofa yoo taate haabitiin duraan ture ta'a hin qabne jechuudha. Ammaan tana fakkeenyaaf amma sijaaraa dhugaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf sijaaraa namni tokko dhugaa ture. He used to smoke yoo jette amma inni maal godhe jechuudha. Sijaaraa dhugaa ture. Aarsaa ture ammoo aarsaa hin jirudha. Kana hubachaa jirtumi barattoota. It's very important to know. Beekuun haala barbaachisaadha jedha. Aarii tana wajjin gaafa jiraate garuu haabitii yookaan itti baramaa akka ta'e jechuudha. Ilaa ammaatis fuulduraas duraanis fayyadamaa ture ammas fayyadamaa jiraate fuulduras fayyadamu akka ta'u kanaan verbi to be dha wajjin kan fayyadamu used-tuun akkasi. Addaan bahuun qaban isaan sadiin. Gaafa haabitiin isaan kan duraaniitis yookaan bartee isaa kan duraaniitis kan ammaatis kan fuulduraas ta'uu deemu. Kan akka jabeessanii hubattanii dhama. Kanaafuu foormulaa simboolii fi foormulaa kan itti fayyadamaa jiru durirraa kaasee yookaan foormulaan kun yookaan keemikaala riyaakshiniin kun eega saayintistoonni yookaan qorattoonni isaanii lafa kaa'amanirraa eegalee ilaa ammaatti itti fayyadamaa jiran ammallee itti fayyadamuuf ta'an jechuudha. Sanii fi kana fayyadame jechuudha. Kanaaf let's move on. Kan itti fufnu ta'a. Steps to write chemical reaction kan jedhu. Steps to write chemical reaction. How we can write it? Step is write a word's equation. Write a word's equation. Wordii kana equation katee kanaan barreessi wordiidhaan jechaan barreessi jira. A word equation is stated in a word. For example, word equation for reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia. In as akkami barreeffama jira no hydrogen plus nitrogen create or build maal uuman jechuudha ammonia uuman word equation jennee yaamna jee hoggaa jechaan barreessinu equation na hubattanii no asitti nooti zaata bakka kana nooti barreeffadhaa jaakataamna keessanuu nooti zaati jeesaniima bakka ijoo taate jechuudha isin ijoo if keessa baafatan garuu immoo irra ijoo taate kitaabni no nooti zaati sin jeesiima san barreessi nootii barreeffadhu san jeesiima nootii fudhadhu san jeesiima kitaabni keessanii no akkuma agartan nooti isaa jedha we read positive sign tana react with jechuudha keenya maal jennee jenna positive sign tun akka maalitti signal react with wajjii wal nyaate enda arrow maali bakka buuna can be read as maal akkam jennee dubbifna to produce or to form to give to yield jennee yaamna to form to produce tamadisu to form kan uumu to give kan kennu to yield kan callaa argamsiisu jechuudha. To yield qayo kan inni yaamna eenyu arrow qayo kun kana xiyyaa kana jechuudha. Xiyyaa maal jennee yaamna to produce to form to give to yield jennee yaamna. Kanaafuu kana jabeeffatanii qabdan. Ammoo saayinii taasii tana maal jennee yaamna positive tana akka maalii yaamna reactive with wajjii wal nyaata eenyu wajjiin in hydrogeniin nitrogenii wajjii wal nyaata jechuusaati. Okay, step 2 irratti maal jedha? Step 2 write a symbol. Write a symbol in the formulas are reactants and product in the word equation. Kaya word equation idhaan ture san jechuudha. Karaa maaliitiin barreessi karaa formulaatii fi simbooliidhaan yookaan mallattoodhaan barreessi jira. Akkuma agartan asitti hydrogen plus nitrogen isaan diatomic molecule ni yaamani isaan kun jechuudha. Eenyu fa'aa nitrogenii fi hydrogen fa'aa akkasumatti oxygen fa'aa yeroo hundi diatomic molecule kan jennu maali wanni lamaan argaman jechuudha. Lama ta'aniiti malee qofaan dhaabbatan jechuu isaan. Hydrogen qofti kanumatti H qofa goonee dhiisnu jechuudha. H qofa dhiisnee osoo balansiin tun osoo subscription tun hin jiraatin
Subscriptiin fuulduraan barreeffamu kun hin jiraatin jechuudha hin barreeffamu jechuudha. Isaan diatomic molecule jennee yaadna. Saniifuu bifa kanaan barreeffamu jechuudha. Oksijiin fa'aa, haayidiroojiin, naayitiroojiin kennuun kun akkasuma kilooriin warreen garee torbaffaa sanfaan keessattuu diatomic moleculeidha jechuudha. Daa'ii yookaan lama jechuudha warra lama ta'anii yookaan wanni godhan istaandii yookaan dhaabbachuu danda'an malee dhaabbachuu danda'an saniifuu very reactive waan ta'aniif jechuudha. Wal nyaatee geessuuf waan jaalataniif jecha saniifuu akka isaan fuul ta'anii ta'an jechuudha yookaan disturb yookaan akka hin jeeqamne godhuudhaaf kan diatomic moleculeidhaan barreeffamu jechuudha. No ammoniyaa uumee jira jechuudha. Amma kun ammoo unbalanced balance hin taane maaliif unbalanced hin ta'in? Kunoo akkuma asitti agartan naayitiroojiinii lama jette asitti akka wal qixaaree haayidiroojiin biroo qoota haayidiroojiin asin lama asittoo sadii kanaafuu wal qixaa miti jechuudha. Akkamitti baalaansii goona karaa meeqaan baalaansii goona inni inspection method LCM method and algebra method kayyoo karaa sadeen kanaan danda'ama jechuudha. Karaa sadeeniinuu kan laallu ta'a rakkatinaa jechuudha. You will understand it well. Isin ni hubattan jeen abdadhaa jechuudha. Unbalanced equation dhaa jedhe ka baalaansii hin ta'inii jechuudha. Kun aan jechuun proposition maxxantuu fuula duraati jechuudha. Ka opposite gootu jechuudha. Opposite isa gootu. Baalaansii jechuun ka baalaansii ta'e jechuudha. Garuu unbalanced jechuun maal jechuudha? Ka baalaansii hin ta'in jechuudha. Not balanced jechuudha karaa biraatiin. Na hubattan jeen yaada. Okay, balance equation ja step sirriitti. No, akkuma agartan 3 times 2 is 6. 3 times 2 is 6. Hydrogen as 6 reactant irratti. As koota asitti 2 times 3 no hydrogen akkuma agartan 6 asitti hydrogen balance ta'ee jira. Nitrogen biroo koota nitrogen asitti asittoo 2 because 2 tanaaf duraan jira waan ta'eef. Asitti koefficientiin no 2 tun duraan jirti jechuudha. Koefficientii fi subscript kennu yeroo dabre sirriitti dubbanne jirraa jechuudha. Saniifuu warri san ilaalan parcha waan irra ilaaluu dandeessan jechuudha. Kutaa tokko irratti jechuudha kan ilaaluu dandeessan jechuudha. Viidiyoo tana dura hojjetamte jechuudha. Paartii waan hojjetamte jettu turte tana dura jechuudha. Kan ammoo akka itti baalaansii gootan we will find it. Okay, let's move on. Follow me. Inspection method, LCM method and algebra method jee tokko tokkoon kan kutaa itti aanutti kan laalluta. Garuu ammoo ammaaf kan itti qabattan jechuudha. Inspection method kan nu yaadaan jechuudha. Trial and error waan jedhamu jechuudha. Yaadaa fi dogongoraan yookaan yaalii hedduu fi dogongoraan kan uumamu jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf asitti haayidiroojiinii lama asi sadii akkamiyyuu hubanne isaan kun haayidiroojiinii fi haayidiroojiinii asitti productive reactant akkamitti walqixa godhuu dandeenya kan jedhu inspection godhan jechuudha. Yaadaan ilaaltan jechuudha. Asii yoom eeguu asii yoom eeguu akkasumas inspection method jechuun sanii LCM kan jennuun ammoo isaa warra productive kana waliin baay'isan fakkeenyaaf amma kana haayidiroojiiniidha kana jechuudha. Haayidiroojiiniidha kana yeroo waliin baay'isnu amma asitti naayitiroojiinii fi haayidiroojiinii jira. Isaan kan haayidiroojiinii takka jira haayidiroojiinii lama haayidiroojiinii sadii jira. Asitti sadii barreeffatan jira. LCM dhaan laaluu yaan amma asittoo sadii jira miti as sadii jireen asoo meeqaa jira lamaa jira. Isn't it? Kana amma isaan kana jechuudha isaan kana keessaa guddaan kami wanni inni kun guddaadhaa miti. Amma isa kana keessaa fi kana haayidiroojiinii fi isaan kan hunda keessaa kamtu guddaadha? Sadii kan productii kana guddaadha jechuudha. Kanaafuu LCM 2 fi kan lamaatii fi kan sadii barbaadan jechuudha. LCM lamaatii fi sadii eenyu? Ja'a miti. LCM isaatii fi kana ja'a. Amma jechuudha kana naayitiroojiinii fi kana gaafa waliin baay'ifnu meeqa sadii ta'e. Sadii miti asitti amma
Vaalaansii isaa sadiin tana gisee naayitiroojiin kanaa hir'uu meeqa ta'a? Sadii hir'uu naayitiroojiin wayii akka illee jalaa qaba hin qabuumi. Saniifuu sadii ta'a. Sadi baay'isuu lamaan tanaa meeqa? Sadi baay'isuu lamaan tanaa meeqa? Sadi baay'isuu lamaan tanaa lama ta'ee sadanii alaa jechuudha. Ja'a miti. Ja'a gubbaa barreeffatan. Ja'a gubbaa barreeffatan as gubbaatti ja'a barreeffatan. LSM miidhaan barbaadu jira isiniif galaame barattoota. Asitti immoo haayidiroojiinii sadii yeroo sadii meeqa? Takka. Isn't it? Akkasimi takka baay'isuu lama ta'a jirtu tanaa meeqa ta'a? Lamaanuma kana ta'a. Amma LSM isaan lameenii barbaadde jechuudha. LSM isaan lameenii eenyu? Ja'a jechuudha. LSM isaan lameenii ja'a. Saniifuu ja'a yeroo sadii meeqa? Lama. Lama bakka tana dhufte jechuudha. Ja'a yeroo ja'a meeqa? Takka. Isa kana bira takkaa dhufa jechuudha. Ja'a yeroo lamaa meeqa? Sadii. Haayidiroojiin gama fuulduraatiin sadii dhufa jechuudha. Akkuma asirra mul'atu. Kunoo sadii dhufa jechuudha. Kun karaa LCM dhaan gaafa dalagnu jechuudha. This common multiple kennuun. Isiniif galaame barattoota. Karaa aljabirii meetod kajuun ilaallu. Fuulduraan tokko tokkoon kan laala garuu waan ammatti waan laaluu qabdan jeeti malee fuuldura tokko tokkoon kan laallu ta'a. Mata dureedhaan jechuudha. Ammattis beekuu qabdan jee waan yaadeef karaa LCM kun isiniif elelibet qishoo isiniif gala jeeyaata. Bal'inaan kan barannu ta'a yeroo itti aanutti saniifuu doowwaarii rakkatanaa jechuudha. You will get it well sirriitti hubatan naaf dadhaan isiniin jedhe gaara bu'uma kaabdatanii garuu as much it's possible I will teach you well hanga danda'ame takka jechuudha. Hanga hin danda'ee fi hanga isiin danda'ame takkatti isin barsiisuudhaaf qophiidha. Yaa saniif kana hordoftan afeerraa qotii jechuudha. Viidiyoo immoo dheereffachuu akka saffisa godhachuu dandeessan viidiyoo akka itti saffisa godhan isiniif viidiyoo tokko hojjedhee galakseen ture. Viidiyoo isaanii ilaaluu dandeessanii warreen saffisa godha akkamitti saffisna akkamitti inkiriis godhana saffisni yookaan haalli baruuf barsiisuu ammaan tana itti jiru kun soota yoo deemuudhaaf yeroo nu ilaa gubaa jira kan ta'e ispiidii isaa inkiriis godhachuu dandeessanii jechuudha. Yoo viidiyoo sana kan agarreete descriptionii gaila kan isinii kaa'uta saniif waan isa rakkisu kan qabu jechuudha. Okay. Algebrii meetod jechuun ammoo fakkeenyaaf as gubbaa A gootanii barreeffatan asiis B asii jettanii barreeffatan A kana jechuun A wal qixanii ta'a waan ja'a qabadha. Leetti jennee kaanu seera maatii keessatti or manipulating algebraic method. Manipulating jechuun ifii kaawwannee yookaan leetti jennee akkana inni akaanu. Because one is identity dha takka umaatii miti takka baay'isuu any number is that number itself waan ta'eef jechuudha. Takka lakkoofsa feete yoo baay'isne lakkoofsuma san ta'a waan ta'eef identity yookaan bifa saniini saniifuu takka inni haa fudhannu n isa jira a equal to ettaniinga n h dhaami h irraa kaanee h of a h kun akkuma agartan to a ettaniinga kun to qabdiimi to a equal to ettanii 3c isinii galaa jira barattoota 3c saniifuu a equal to waan hin jenne a equal to waan jennee ture isn't it? Saniifuu 2 equal to 3c over 3 over 3. 3 by 3 is cancel out. The left only c equal to what? 2 over 3. Qabadda c akkana. A wal qixanii ta'a waan jennee ture. Okay. B akkamii barbaanna jechuu dandeessan? Yeah, you are right. Sanis B ni barbaanna. B akkatti barbaannu no? B as kun akkuma agartan 2n jira. As 2n jira. Let me swap it off. B asirraa hin dhaamse. 2n n irraa kaatanii 2n jettaniin. 2n n kana jechuudha. n ilqita altu 2b. B asirra ture. Asirra bakka tana jechuudha irraa hin dhaamse malee. Isn't it? B asirra ture. 2b equal to kana wajjin akka confuse hin taane barattoota hawlee kana wajjin jechuudha kun dhaamsinee jira kana wajjin akka confuse hin goone. Okay. 2b equal to n mee isa jedhamaa ture as n
N'n kun lamaa jira saniif 2B enneen B asirra waan jiruuf isinii mul'atame tokko tokkoon kan laallu ta'a garuu rakkatinaan isiniin jedhee ture. Okay. CL jira jechuudha. CL takkumaa jiraame saniifuu C ettaniituma kaatan jechuudha. C argannee ture reefan tana. C maal arganne? 2/3 arganne. Isin titte. Kanaafuu gaa 2B naa qabaddaa tana. Arma gadi barreeffannaa. 2B equal to CN. C is C jechuun maal jechuudha? C equal to meeqa arganne? 2/, akkuma asirratti reefuu kana jabeeffadhaa isiniin jee 2/3 arganne. A equal to 1. Saniifuu gaa 2B equal to 2/3 over 2/2 goona. B equal to meeqa jechuudha? As jala akka takka jirtu ilaaltanii saniifuu konvertii gaafa taatu kun asiin as dhufti. Kun amma asiin takka as jala jirtu kana yaadanii gahe takka asiin as dhufti. Kana baay'isa jechuudha. Lama kaa gubbaa kana. Tuun kun ammoo dhufee sadiin kana baay'isa. Kanaafuu B'n keenya meeqa jechuudha? B equal to as gubbaa sadii lamaa jireenye lamarra sadii baay'isuu lamaa meeqa? Sadii baay'isuu lamaa lamaan tanaa fi sadiin asii tana jechuudha. Lamaan asii tana gaafa dhuftu jennee konvertii gaafa taatu 6 jechuudha. Isinii galaame? Saniifuu asitti wanni godhuu dandeenya jechuudha. Simple godhuu qabna jechuudha. Xiqqeessuu dandeenya because it's divisible. Hiramuu ni danda'an jee lama meeqa? Lama takka 6 lamatti ta'u 3. B'n meeqa jechuudha? B'n keenya wal qixane ta'a 1/3. Okay. C wal qixane ta'a 2/3. Okay. A wal qixane ta'a meeqa inni? 1. Saniifuu gaa firaashinii kana dhabamsiisuudhaan isaan kana kamiin baay'isuu qabna jechuudha. Kan isaan keessaa guddaatiin baay'ifne jechuudha. LCM qaylaa kana jechuudha. LCM qaynuun denominator isaanii kana jechuudha. Guddaa isaa guddaa meeqa? 3 uumaame? 3 baay'ifne jechuudha. Baay'isuu 3 goona. Gaafa kuus goone 3 inni dhaamti. B wal qixa ta'a meeqa? B wal qixane ta'a 1 ta'a. 3 inni dhaamame kun akkuma asirra agartan. 3 inni dhaamti. 3 baay'isuu akka 3 gaafa goone takka taatu. Asirra takka 3 waan ta'eef. Okay. Asitti 2/3 times 3 3 by 3 is cancel out. The left one is 2. Isn't it? C wal qixane ta'a 2 dhahi. B'n 1 B'n teenya 1. B'n 1 B'n 1 C'n 2 dha. Okay. A 3 baay'ifne 3 taate jechuudha. Saniifuu itti galfachuu qofa jechuudha. Asitti galfanna. Let's move on. A'n 3 jenne A'n asiimi. A'n 3 bakka tanatti akkuma asii galtan 3. B'noo takka jenne. Reefuun tana hoggaa baay'isa. C'noo 2 dha jenne. C'n meeqa jenne? 2 jenne akkuma asii galtan. C'n 2 B'n 1. C'n 2 B1 A'n 3. Kanuma karaa gabaabaa jechuudha. Aljaabrii meetir kayyaaniini. Bal'inaan kan faankishinii amma gabaabaadha kuni. Reakshinii amma gabaabaadha kuni. Reakshinii dheeraa irratti ilaaluu dandeenya. Saniif waan isa rakkisutti akka illee hin qabu jechuudha. Barattoota. Okay.